Aduwaan waggaa 127ffaa arraa Adabaabaayii Masqalaatti kabajama. Pireezidantiin biyyattii qondaaltota mootummaa, dippiloomatootaa fi uummanni bakka garaagaraa irraa dhufan ayyaan kan irratti argaman. Raayyaan ittisa biyyaa argisiisa loltuu fi meeshaa waraanaa Adabaabaayii Masqalaatti argisiisuun ayyaanichi bifa daaka qabaatu taasisa. Ayyaanni kuniin magaalaa Finfinnee keessatti jeequmsa keessummeessee ture. Guyyaa yaadannoo Aduwaa irratti feestivaala Kibraadoo jedhu qopheessuun waggoota 7 darbanii fi imal miilaa Adabaabaayii Minilik irraa Dildila Dawaatti taasisuun kan beekamu Artiist Mikaa'el Miliyoon sagantaan isaanii kuniin qaamolee nageenyaan gufachiifamuu BBC'tti hime. እንዲንቀሳቀስ አልፈለጉም ከዚህ በፊት ወደ ድልድይ ጉዞ ይደረጋልና ዋናነታቸውን በርባኔ amma dura gara Dildila Adawaatti imalli ni godhama ture. Irra caalaan imalli gara Dildila Adawaa akka hin godhamne Adabaabaayii irratti imalli baay'een akka hin jiraanne waan barbaadan fakkaata. Nama bakka bakkatti adda baasanii waan hambisaniif sagantaa Adabaabaayichaa dafanii xumuruuf fedhiin akka ture agarsiisa. Sagantichi akka yeroo kaanii miidhagina akka qabaatu hin barbaadamne. Balballi gara Adabaabayichaatti geessu 5 cufaa ture. Karaa 6ffaa qofaatu banaa ture. Fardeenii fi uummatni akka hin galle godhameera. Sagantichi ariifatee osoo uummatni hin argamin akka xumuramu godhameera. Xiqqoo nama aarsa. Achi gara Dildila Adawaa akka deemnu hin barbaadamne. Daandicha cufuu barbaadan. Kana gidduutti gaazii imaanessu dhukaasaniira. Daa'ima waggaa 3 irratti dabalate. Ani mucaa koo waggaa 3 qabadheen baheen ture. Gara caalu ijoollee waggaa 13 gadiitu seenaa isaanii beekuuf agarsiisaa fi fokkara gochaa deemaa ture. Isaan irratti gochi akkasii kan raawwate. አብዛኛው ከግማሽ በላይ በታችሪ ከ16 ዓመት በታች ያለ ልጆች ናቸው ልጆች ነው taabonni gorgisii ba'eesoo jiruuti bataskaanittii keessatti gaazii mimaanessu kan dhukaafame namni sachumaan bittinnaa'e taabotni sardamee galeera nurratti ammoo daandii keenya hundarratti dhukaa ture karaa sarraatanyaa safaraa gara 4 kiiloo osoo bahaa jirruuti daandicha kutuuf kan dhukaafame kana gidduutti ijoollee baay'een nu jalaa miidhamaniiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan kabataskaan managaa shaggannat Tsigee Quddus Gorgis keessa jiran tokko gaazii imimaanees itti dhukaafameen amantootni hedduun miidhamanii kaanis ufoolalanii gara hospitaala geeffamuu himan. Jeequmsa kabaja yaanichaa magaalaa Finfinnee irratti mudateen waliin wal qabatee miseensiisa tokko dhukaas qaamolee nageenyaan ajjeefamuu dhaabni sochii biyyaalessa Amaaraa ibsa baasen beeksise. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa Gamisaatiin ibsa baasen ayyaanni yaadannoo injifannoo Aduwaa akka karoorfamee fi injifannicha haal madaaluun kabajamee jedhee Adabaabaayii Minilikii fi Bataskaan Gorgisii biraatti hokkara uumuuf yaalamee akka ture ibsa. Qaamoleen ayyaanicha jeequuf fedhan jiraachuu dursee beekee akka ture kan ibsu mootummaan kanneen irratti tarkaanfii fudhateen sirni Bataskaanitti gufachuu fi amantootni miidhamuu hime. Mootummaan qaamoleen rakkoo kan uuman adda baasee tarkaanfii akka fudhatu beeksise. Waa'ee miidhama dhaqqabee fi lubbuu namaa darbuu ilaalchisee poolisii magaalaa Finfinnee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaallee hin milkoofne. Ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeela Mardaasaa ayyaan kan irratti haasaa taasiseen injifannoon Aduwaa injifannoo uummattoota Itoophiyaa hundaati jedhe. Ayyaanni kun waloodhaan kabajamuu qaba. Namoota akka adda addaatti ayyaanessu osoo hin taane nama gaaddisuma tokko jalatti akka ayyaaneffatamu. Lammataa immoo kan uummattoota hundaa ta'uusaa ibsuu barbaanna irra deddeebine. Aduwaan mirga achitti argame kun mirga sabaaf sablammoota biyyattii keessatti qooda fudhatan gootota biyya kanaa keessatti fudhatanii kan dhufedha malee kan nama muraasaan yookaan waan akka tasaa dhufe miti. Garuu seenaa darbe keessatti kan ol baasanii himamuu waan nama tokkootiif nama lama fakkeessanii dhiyeessuu taamrii yookaan immoo haala addaatiin nam tokko injifannoo kana galmeesseetii fi namoota muraasni injifannoo kana fidaniitti warri akeekan jiru kun hin ta'u seenaan kun ifa bahee hundumtuu akka keessatti qooda qabu keessumaayyuu immoo qooda olaanaayyuu akka qabu qaamota biraa ta'anii utuu jiranii gar tokkotti jallisuun kun seerri miti jennee walitti harkisuudha yaallee ammas kanuma gochaa jirra. Har'a ayyaanni kun kan inni ayyaaneffatame bifa kanaani jechuudha bifa hunda hammataa ta'e kan sablammoota hundumtuu keessatti calaqqisan akka ta'u taasifamee sadarkaa guddaatti kan ayyaaneffatame. Qeeqxoonni waan isaan babarreessan kun dubbatan maali? Mootiin Minilik waraana sana keessatti goota qabu turanii amna gahee qabu turanii mootummaan isa dhoksuu barbaada jedhanii qeeqa irratti kaasu maali deebiin keessan? Minilikiin waa'ee Aduwaatii fi walitti dhufeenya xaaliyaanii ilaalchisee dhoksuun hin danda'amu. Akka itti dhoksuun hin danda'amne namni kuni saayibarra xaaliyaanis ture yeroo dheeraadhaaf hariiroo cimaa qabu turan wal gidduutti.
walii wajjin hojjechuudhaaf illee waan qabxii hedduu irratti walii mallatteessaniiru dantaa waliin qabu turani. Kanaaf duubatti deebinee yoo ilaalleyyuu seenaa kun sichi bahee himamuu qaba. Maaltu ture dogoggoroota maaliitu hojjetame wanni gaariinis maaltu hojjetame kan jedhamu wal bira qabamee dhiyaachuu qaba. Dogoggorooti ta'an iyyuu ni jiran seenaa keessatti historical mistakes yeroo sana. Lola kanas immoo xiqqaatoo guddatuugaa yeroo sanatti akka nugusaatti kan ture isa waan ta'eef nugusumatu labsaa mataa biyyaatu labsaa. Kana jechuun lola sana decisive battle geggeessee jechuun miti decisive battle lola murteessaa kan geggeessee jeneraalota qondaalota kan kanaachi lola kan lolee kan injifatee humnoota biraadha. Kana keessatti garuu kan dagatamuu hin qabne immoo Xaayituu Buxul qooda olaanaa qabdi bakka kana keessatti sadarkaa qondaalota waraanaa jajjaboo jedhaman warra akka Gorgisaa Balchaa fa'aa Gabayyoo Gurmoo fa'aa Mokonnin Guddisaa fa'aa isaan tarree sanatti ilaalamuu dandeessi warra akkasii kana yaadachuun ni danda'amaa jechuudha. Hirmaatiin hafan marii uummata kuniin harkan eegal yoo ta'u koree hundeeffam bulchiinsi yeroo ce'umsa irratti gaafilee walaabummaa fi hirmaachisummaa qabaachuun kan himan paartilee mormitoota naannichaa adeemsa keessatti akka hin hirmaanne beeksisan Galaana Balaayee dabalee saniitti hima. Dura ta'an koree qindeessituu hundeeffama mootummaa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrada akka dubbatanitti sanada koonfirensii bitootessa tokko bara 2023 eegale kanarratti bakka bu'iinsa kaayyoo mootummaa yeroo ce'umsaa qoodiinsa aangoo fi naamusatu dhiyaachuun raggaasifama. Bulchiinsa yeroo hundeeffamu keessatti bakka bu'iinsa jiraatu laalchisee ka dubbatan aangaan kun harki 30 TPLF harki 25 raayyaa Tigraayiif harki 15 ammoo paartilee mormitootaaf akka kennamu ibsamullee paartileen mormitootaa maricha irratti hin argamne. Suuraaleen galma marii keessatti teessoon paartilee mormituuf qabamee ture duwwaa ta'uu agarsiisan qoodamaa turani. Paartilee mormituu kanaan dura koree mootummaa yeroo ce'umsaa Tigraay hundeessuuf dhaabate akka hin fudhanne beeksisanii turanis miseensonni korichaa kan TPLF qofaan filatamanidha jechuun qeequ. Korichi ajajaa humna Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa fi obbo Muluwarq Kindamaariyaam dabalatee miseensota 9 kan qabu yoo ta'u 3 humnoota Tigraay irraa 3 TPLF fi 3 ammoo waldaalee siviilirraa kan babahan ta'uun ibsamee jira. Marii kanarratti akka hirmaataniif waamichi taasifamuu fi ka dubbatan gaggeessaan paartii Baayitoonaa Dr. Tsaggaa Za'aab Kahaasu adeemsicha ammataa fi hirmaachisaa miti jedhan. የጊዜያዊ መንግስት አዘጋጅ ኮሚቴ ተብሎ የተቋቋመው ኮሚቴ waamichi nu godhamee ture. Garuu ammoo koreen mootummaa yeroo hundeessuuf ijaarame koree dhaaba tokkooti. Bu'uura waliigaltee Piriitooriyaan adeemsa hammataaf hirmaachisaa ta'een ka hundaa'e miti. Kanaaf adeemsa koreen kun hogganu keessatti hirmaachuun kaayyoo dhaaba tokkoo milkeessuu keessatti hirmaachuudha jennee waan amanneef konferensiin kun konferensii dhaaba tokkooti jennee waan gamaggamneef konferensicha irratti argamuun rakkisaa nutti ta'eera. Mootummaa yeroo hundeessuuf koreen hundaa'ee seera qabeessaaf warra isaan ilaallatuun fudhatama kan qabu miti. TPLF fi bilchiginnaa gidduutti waliigalteen wanta geggeeffamaa jiru waan ta'eef adeemsichi dhumee bu'aa isaa ilaaluuf qophiidha. Adeemsicha keessatti hirmaachuun garuu jijjiiramni dhufu hin jiru. Yaada dhiyeessuuf hiree hin arganne. Sanadni yaadni keenya keessatti nammatamne iddoo ragga'utti dhiyaannee wanni finnu waan hin jirreef konferensicha irratti argamuu hin dandeenye. Dr. Tsaggaan konferensicha keessaa hafuu mannaa argamanii gaaffii ofii dhiyeessuun komiin isaanii akka sirraa tattaafachuu hin wayyuu jechuun gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan bakka yaadaan muggutuun danda'amu miti jedhu. የሚለወጥ ነገር የለም ያልናችሁን ተቀበሉ. Wanta isiniin jennu fudhadhaa. Kofoo isinii hodhame uffadhaa kabiraa homtuu hin jiru jedhame. Haalichi akka namni qajeelummaan yaadu miti. Kanaaf sirnicha ho'isuuf yoo ta'e malee waltajjichi bakka yaadni irratti dhiyaatu bakka yaadaan muggutuun geggeeffamu ta'ee ilaalamuu hin qabu. Itti gaafatamaa sabquunnamtii jaarmiyaa Saalsaay Wayyaanee Tigraay obbo Kinfee Haddush kanaan duras adeemsi korichi ittiin hundeeffame ifa ta'uu dhabuu isaa irratti gaaffii kaasanillee korichi yaada dhiyaate dhaggeeffachuuf qophii miti jedhu. የኮሚቴው አስተባባሪዎች በተደጋጋሚ ሚዲያ እየወጡ ማንም የሚያደናቅፈን qindeessitoonni korichaa miidiyaatti ba'anii irra deddeebiin adeemsa kana wanti gufachiisu hin jiru adeemsi keenya gara fuulduraatti jechaa turan gaaffii nuti dhiyeessinu fudhachuuf fedha hin qaban turan nu qofa miti ogeeyyiin Tigraay dhaabbileen siivikii namoonni dhageettii qaban osoo hin hafin gochaa seera qabeessa hin taane koreen kun raawwatu akka dhaabu irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turan korichi kana dhaga'uuf qophaa'aa miti. Kanaaf nuti sochii korichi godhu keessatti qooda fudhattoota miti. Sochii korichi godhu kamuu TPLF adeemsa hammataa ta'ee fi walqixxummaa irratti hundaa'e akka hordofuuf
hundumtuu dhiibbaa taasisuu akka qabu obbo Kinfan gaafataniiru. Komii irratti ka'u kana ilaalchisee koreen mootummaa yeroo hundeessuu ammatti deebii kennee hin qabu. Haa ta'u malee kanaan dura Leetanaant Jeneraal Taaddasan mootummaa yeroo ce'umsaa hundeessuudhaaf adeemsa jiru giddu seentummaa siyaasaarra haala walaba ta'een geggeessuudhaaf akka carraaqqiin taasifame dubbataniiru. Adeemsichis uummata Tigraayiif adeemsa seena qabeessa ta'a jedhanii akka amanan illee Naanii namoonni miliyoon 3.7 deeggarsa mootummaa Oromiyaa jalgaluu himan dhiyeen kanaa deeggarsi uummata Booranaaf akka taasifamu duulii bal'aan geggeeffamaa jira. Hoogganaa Boosa Gonofa Oromiyaa obbo Mustaafa Qaadir waan mirgaanii fi kaan gaafadhe. Marsaa kana Boorana irratti xiyyeeffannee dursa Boorana irratti akkuma rakkoon isaallee xiqqoo adda marsaa duraa kana Booranaaf jennee namni hundi Booranaaf birmachaa jira. Hangafni keenya hongeedhaan miidhamee nus waan dandeenyuun cinaa dhaabbachuu qabna jedhanii haala gaariidhaan namni nu deeggaraa jira waan ta'eef qaamoleen mootummaa, sektoroonni mootummaa, kan federaalaa, kan naannoo, namoonni dhuunfaan, abbootiin qabeenyaa keenya risoorsii walitti qabanii akkaataa itti midhaan, nyaata horii, bishaan akka dhiyeessaa jiranii. Hanqinni boottee turee jira. Warri magaalaa Finfinnee baay'ee kan isaan galateeffan boottee aanaa tokko tokkoof ta'u bitanii nuuf kennanii kaleessa Boorana ga'ee jira. Kunni waan guddaadha. Waamichi mootummaan dhiyeessu hordofee uummanni gudduma deeggarsa kennaa jira. Ammaatti wanti isaan walitti sasaabdanii agam ga'a. Lakkoofsa ammas jedheellee amma ragaa akkasii warra qabachuu baadhee maallaqaan uummanni deeggaraa jira. Risoorsii inni guddaan nyaata bitanii akaakuudhaan akka gadi ga'aa jira. Kana ragaalee kan achi ga'es kan asii jirus ragaa walitti qabnee darbii kee yeroo itti aanu keessatti siif dhiyeessuu nan danda'a. Deeggarsa kana akkuma jettee namoonni dhuunfaa, abbootiin qabeenyaa, dhaabbileen mootummaa garaagaraa walitti qabaa jiranii akkamiin qindeessitan akka haal gaariin uummata bira ga'u? Baay'ee gaariidha. Inni guddaan qindeessummaa waajjira keenyaatiin ta'a jechaadha. Amma yoo miidiyaa tokko hordoftee jiraatte namni hundumtuu ol ka'ee uummata hongeen miidhameef uummata Booranaatiif jedhee feesbuukaan waan adda addaatiin walitti warri qabu jira. Kana hunda akeekkachiisnee jirra. Maallaqa maqaa uummata rakkateetiin kadhatanii kaayyoo biraatiif dhuunfaadhaaf akka hin oolchine karaa mootummaatiin namni walitti qabuu hin danda'a. Beekamtii waajjira keenyaatiin ta'e midhaan gahu sana maallaqa meeqa walitti qabee meeqa achi eessa fe'e Boorana haa fe'u, Gujii haa fe'u, Baalee haa fe'u bakka jedhe sana akkaataa ittiin gahuu danda'u. Marsaa kana akkuma isin jedhe Booranaa irratti xiyyeeffanne jenne booda balaansii isaa eegaa deemna. Gammoojjiiwwan godinaalee kurnan jedhamu kanneen irratti akkaataa ittiin midhaan kun qaqqabuu qabu midhaan akka qisaasamne tiimii tokko dhaabnee jira Boorana irratti. Tiimiin kun qabeenya achi dhaqu kun karaa haqaa qabeessaan karaa loogii tokko malee akka uummata bira gahu ni hordofaa. Amma jalqabbii irra jirra. Jalqabbiin kun jalqabbii gaarii fakkaata. Kana cimsinee akkuma amma Boorana irratti torbee kana duulle godinaalee kaawwan irrattis xiyyeeffannaa kenninee kan deemu ta'a. Ulfaadho obbo Mustaafa. Galatoom. Dubartoonni ulfaan Raashiyaa kumaatamaan lakkaa'aman da'uu fi biyya alaatti imalaa jiran Arjentiinaan bakkeewwan namoonni da'umsaa fi baay'ee jaalatan keessa tokko. Garuu maaliif haadholiin lama biyya afaan isaanii dubban keessatti daa'imman isaanii maatii isaanii irraa fagaatanii akkamitti akka godhatan BBC'tti himan. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Akka Raashiyaa Arjentiinaan dirqama tajaajila loltummaa hin qabdu. Maatii mucaa dhiiraa ta'uun nuuf barbaachisaadha. Biyya daa'ima keenyaaf qofa osoo hin taane maatiifis carraa imaluu fi lammummaa kennitu filachuun barbaachisaa ture. Veekee fi Ekaataarinaan dubartoota ulfaa Raashiyaa kumaatamaan lakkaa'aman kan erga biyyi isaanii Yukireeniin weerartee booda gara Arjentiinaa dhufan keessatti argamu. Arjentiinaan akka jettutti ji'oota 3 darban keessatti qofa dubartootni ulfaa 5,000 ta'an biyyattii seenaniiru. Murtii daqiiqaa dhumaatti taasifamedha. Daa'ima keenya isa jalqabaa waan ta'eef nageenya isaaf yaaddofne. Wanti